waan hundumaan hirkatanii. Gaarii yaaduun ofumaa fi dhalli namaa hundi jireenya lafaa kana irratti otoo akka yaada isaa gaarii yaaduu, gaarii hojjechuu, gaarii uffachuu, gaarii nyaachuu, gaarii dhuguu waanuma hundumaanuu gaarii ta'uu fedha. Dhuguma immoo gooftaanis dhala namaa addunyaa irratti hamaa godhee hin uumne. Garuu maal isaa godhu addunyaa jaanjoftee hammeenyaa fi kijibaan loogiidhaa fi dharaan machoofte addunyaa keessatti cabbiin cilaattii tahee cilaattiin cabbii tahe addunyaa babarrattee imimmaan hiyyeessaa gatii dhabe keessatti isa kamtu gaarii yaada? Dhuguma dhala namaa kamtu gaarii ta'uu fedha? Gaarii yaaduu, gaarii hojjechuu, gaarummaan an jedhu kun maal jechuudha laata? Horii guddaan ilma namaa fayyaa guutuu qabaachuma fayyaa guutuu yoo qabaatanii waan hundumaa hirkatanii. Horii guddaan ilma namaa fayyaa guutuu qabaachuma fayyaa guutuu yoo qabaatanii waan hundumaan hirkatanii.
Egaa otoo ilmi namaa hundi tola waliif oole inni horee qabu kan isaa oliin morkuu dhiisee kan isaa gadiif tinnise silaa dachee lafaa kanarratti rakkoo fi gidiraan jiruu fi jireenya mootii tahee ilma namaa booji'uu hin turre. Cobbottoon galaadha kutataan garaadha kan akka abbaan godhe ta'u. Gaarii feeta taanaan gaarii yaadi. Gaarii yaaduun ofumaaf. Gaarii ta'uun ofumaaf. Finteen gammachuudha addunyaa tana